Addunyaa afuuraa keessatti wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis eebbaaf abaarsa. Addunyaa afuuraa wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamneedha. Rakkinni salphaan nuyi har'a baannu kun ulfina isa borii isa guddaa sana akka baannuuf nu qopheessa. Abaarsiif eebbi maatiirraa gara ijoollee, ijoolleerraa gara hawaasaa, hawaasarraa gara sanyii yookaan zarii yookaan qomoos asin jettan, qomoorraa gara biyyaa, biyyarraa gara mootummaatti illee darbuu danda'a. Kullachuun iyyuu. Waa'ee eebbaa yeroo dubbatu yoo abboommii koo eegdan. Abaarsi immoo yoo abboommii koo hin eegdan ta'e. Waan jal'aa godhani. Jal'ina gochuu jechuun abboommii Waaqayyoo eeguu dhiisuu jechuudha. Abboommii Waaqayyoo dhiisuu jechuun immoo abaaramuu jechuudha. Warri yaadaaf abboommii Waaqayyoo eegan hin eebbifamu. Warri eeguu didan immoo hin abaaramu. Baay'ee isinittan hima. Wadaajocha isinittan hima. Eebba kanaan ala namni jiraatu. Amma addunyaa kanarraa namoonni baay'een isaanii kan isaan fajajanii jiraatan, kan isaan tabjaaja'an, addunyaan kun kan isheen wal marqitu eebba kana jalaa baateeti. Waaqayyoolii jechuun waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Wanti biyya lafaa kana irratti argamu Waaqayyo isa jiraataan alatti kan argamu hundinuu Waaqayyooliidha. Waaqayyo akkasin mataa taatan godha malee eegee isin hin taasisu. Abboommi Waaqayyo gooftaa keessanii isa ani har'a isin abboomu kana yoo dhageessan gaarii gootanis yoo eegdan irra aantu malee jala hin aantani. Iddoo nama dubbise keessa deebii 28:13 irra jiruudha. Ganama kana sagalee Waaqayyoo kan walii wajjin ilaallu mata duree eebbaaf abaarsa jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Mata duree barsiisni kun continuous barnootatti fufaadha. Eebbaaf abaarsa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Waluma keessa fuunee ilaalla. Eebbi maa inni, abaarsi maa inni, eebbi akkamittiin dhufa, abaarsa akkamittiin dhufa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla har'a. Isa dura garuu keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaastanii hamma dhumaatti yoo dubbistan jara kana lachuu achi keessaa argattu. Keessa deebii 28 1 kaastanii aga dhumaatti yoo dubbistan jara kana lachuu achi keessaa argattu. Waa'ee eebbaaf abaarsaa kakuu haaraas ta'e, kakuu moofaas ta'e, kakuu haaraan hin dubbata. Kakuu haaraas ta'e, kakuu moofaas ta'e, haaraan eebbi maal akka ta'e, eebbi eenyuun akka ta'e hin dubbata. Kallattii adeemsa seenaa keessatti wantoonni murteessan irra caalaa kallattii adeemsa seenaa addunyaa afuuraa keessatti wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis eebbaaf abaarsa. Yookaan immoo kallattii adeemsa seenaa addunyaa afuuraa wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamneedha. Wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamneedha. Jechuun addunyaa afuuraa kana keessatti yookaan irra lafaa kana irrattis ta'e addunyoota jiran keessa addunyaan biyya lafaa kanaaf addunyaa afuuraa keessa wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamnetu jiru. Kanammoo Phaawulos hin dubbata. Wantoonni addunyaa afuuraa kana keessa jiran Phaawulos yeroo dubbatu lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:7 kaasnee amma 18tti yoo dubbisne lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:7 hamma 18tti. Rakkinni salphaan inni nu yeroo dhaabbannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa. Ulfina bara baraa isa safara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Ameen. Wanti ijaan argamu yoomiif ta'a? Yeroo dhumaaf ta'a. Kan ijaan hin argamne hoo kan bara baraati.
rakkinni salphaan nuyi har'a baannu kun ulfina isa borii isa guddaa sana akka baannuuf nu qopheessa. Isa kanaaf nu qopheessa. Inni jedhu kuni addunyaa lamatu jira isiniin jedheera. Addunyaa sana amma keessa jiraannuuf addunyaa isa nuyi gana itti deemnu. Addunyaa hafuuraa. Wanti ijaan argamu wanta lamatu jira. Tokko kan ijaan argamuuf ijaan hin argamnedha. Wanti ijaan argamu wanta baduu, wanta hafuu, wanta cabuu, wanta badduu ba'u. Wanti ijaan hin argamne kan bara baraadhaaf dhugaadha. Wanti ijaan hin argamne kan bara baraati dhugaadha. Egaa abaarsiif eebbi wanta ijaan hin argamne kana keessatti qoodamu. Abaarsiif eebbi maatiirraa gara ijoollee, ijoolleerraa gara hawaasaa, hawaasarraa gara sanyii yookaan zarii yookaan qomoo isin jettan, qomoorraa gara biyyaa, biyyarraa gara mootummaatti illee darbuu danda'a. Kullachuun iyyuu. Isinii galeeraa? Isinii galaa waan hin jedhu. Abaarsiif eebbi, abaarsiif eebbi, abaarsiif eebbi, dhaggeeffadha. Abaarsiif eebbi maatiirraa ijoollee, ijoolleerraa hawaasa, hawaasarraa sanyii, sanyiirraa biyya, biyyarraa gara mootoliitti yookaan mootummootaatti illee darbuu danda'a. Abaarsa yoo ta'es in darba. Hundumtiyyuu kun hundinuu fudhatee darba. Abaarsa yoo ta'e fudhatee madarba. Eebba yoo ta'es fudhatee madarba. Eessa fudhatan biyya tokkos ta'e, sanyii tokko yoo ta'e, maatii tokko yoo ta'e, kana keessaa hin dhabdanii. Kana keessa jiru. Egaa keessa deebii kana keessatti kan nuyi arginu akkas jedha. Yoo abboommii koo eegdan jedhee itti fufa. Wayii eebbaa yeroo dubbatu. Yoo abboommii koo eegdan. Abaarsi immoo yoo abboommii koo hin eegdan ta'e. Eebbi maalidhaan jedhe? Yoo maal koo eegdan? Yoo abboommii koo eegdan abaarsoo. Yoo abboommii koo hin eegdan ta'e. Yoo eegdan erga jedhee booddee sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo eegdan abboommiin isaa sanuma sagaleedha. Abboommi Waaqayyoo sagalee Waaqayyooti. Abboommi Waaqayyoo eeguu jechuun wanta Waaqayyo jedhe raawwachuu jechuudha. Wanta Waaqayyo raawwanne immoo dhiisuu jechuudha. Abboommi Waaqayyo eeguu dhiisuu jechuun immoo irra darbuudha. Amas ማለት ነው። አመስ ጀቹን ሞርሙ ፕሮቴስት ማድረግ ማለት ነው። irra darbu mormu jechuudha. Addaamiif Hewaan kan isaan gannata keessaa ba'anii waan jal'aa godhani. Jal'ina gochuu jechuun abboommii Waaqayyo eeguu dhiisuu jechuudha. Abboommii Waaqayyo dhiisuu jechuun immoo abaaramuu jechuudha. Lachanuu jarri kun wal duukaa deemu. Adda ba'anii hin deeman. Addunyaa afuuraa kana keessatti argamu. Wantoota ijaan hin argamnedha jarri kun. Garuu jireenya dhala namaa irratti tachinoo yookaan dhiibbaa guddaa uumu. Namni kamni, biyyi kamni dhiibbaa kana jalaa ba'uu hin danda'u. Addunyaan kun kan isheen keessatti argamtu eebbaaf abaarsa jalatti argamti. Warri yaadaaf abboommii Waaqayyoo eegan in eebbifamu. Warri eeguu didan immoo hin abaaramu. Namichi na keessa jiru harkaan qabaa. Ati daandiin keessa kam jedha? Jedha ati daandiin keessa kamii jedha? Haleluuyaa. Kanaaf jarri kun humna dhokatanii jireenya dhala namaa irratti hojjetanidha. Humna dhokatanii jireenya dhala namaa irratti warra kaan hin balleessu, warra kaan hin ol kaasu. Warra abaaran hin balleessu. Warri eebbifaman immoo hin jiraachisu. Baay'isawii abaarsi karaa Kiristoos Yesuus nurraa cabeera. Iyyaa ameen jedhaa. Nama cina keessa jiru harkaan qaba. Abaarsi karaa Kiristoos irraa cabeera jedhaa.
jedhaa itti himaa abaarsi karaa Kiristoos irraa cabeera jedhaa. Haleluuyaa. Egaa humna jala kanaa lachuu hiikuu yookaan immoo herreguu kan nuyi dandeenyu, bira ga'uu kan nuyi dandeenyu, xiinxaluu kan nuyi dandeenyu kitaaba qulqulluu keenyaan alatti iddoo biraadhaa argachuu hin dandeenyu. Humna kana fidu. Humna kana balleessu. Lachuun isaanii power no. Humna lachuun isaanii. Humna dhiibbaa uumnu jarri kun. Humna kana kan fidu, kan diigu, kan ijaaru sagalee Waaqayyooti. Ameen jettuu sin. Sagalee Waaqayyoo akkamitti ilaaltaa waliin jedhaani ammas. Haleluuyaa. Addunyaa afuuraa keessatti wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis eebbaaf abaarsa. Addunyaa afuuraa wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamneedha. Rakkinni salphaan nuyi har'a baannu kun ulfina isa borii isa guddaa sana akka baannuuf nu qopheessa. Abaarsiif eebbi maatiirraa gara ijoollee, ijoolleerraa gara hawaasaa, hawaasarraa gara sanyii yookaan zarii yookaan qomoo sasin jettan, qomoorraa gara biyyaa, biyyarraa gara mootummaatti illee darbuu danda'a. Kullachuun iyyuu. Wayii eebbaa yeroo dubbatu yoo abboommi koo eegdan. Abaarsi immoo yoo abboommi koo hin eegdan ta'e. Waan jal'aa godhani. Jal'ina gochuu jechuun abboommi Waaqayyoo eeguu dhiisuu jechuudha. Abboommi Waaqayyoo dhiisuu jechuun immoo abaaramuu jechuudha. Warri yaadaaf abboommi Waaqayyoo eegan hin eebbifamu. Warri eeguu didan immoo hin abaaramu. Baay'ee isinittan hima. Wadaajocha isinittan hima. Eebba kanaan ala namni jiraatu. Amma addunyaa kanarraa namoonni baay'een isaanii kan isaan fajajanii jiraatan, kan isaan tabjaaja'an, addunyaan kun kan isheen wal marqitu eebba kana jalaa baateeti. Waaqayyoolii jechuun waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Wanti biyya lafaa kana irratti argamu Waaqayyo isa jiraataan alatti kan argamu hundinuu Waaqayyooliidha. Jara kana keessa jiraata. Jara kana keessa jiraata. Eebbaaf abaarsa keessa jiraata. Keessa deebima kana yoo dubbistanii tokko kaaftanii amma 14 yoo dubbistan wayee eebbaa dubbata. Wayee eebbaati kan inni lafa naa dubbisaame paaster. Amma afuritti amma shanitti amma jaatti naa dubbisaa. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan abboommi isaa ani har'a isin abboomus gaarii gootanii yoo eegdan Waaqayyo gooftaan keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isinin oolcha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufa. Isinin qaqqabas. Mandara keessatti maasii keessattis in eebbifamtu. Dhalli keessan midhaan maasii keessanii, hormaatni horii qe'ee keessanii, jabboonni, xobbaallaanis eebbifamoo hin ta'u. Guuboon keessan, qodaa bukoon keessan eebbifamoo hin ta'u. Yeroo gadi baatan, yeroo ol gottanis in eebbifamoo hin taatu. Ameen. Ol qabaa harka keessan. Ol qabaa. Sagalee kanatti namantu. Wanti asirraa dubbifame kun ammayyuu isin irratti ta'u. Ameen. Nan nageenya isin. Ameen. Wanti amma dubbifamaa ture kun hundisa isin irratti ta'u hin jedhan. Ameen. Iyya narratti ta'eera jedha. Narratti ta'eera. Baay'ee isinittan hima. Wadaajocha isinittan hima. Eebba kanaan ala namni jiraatu. Amma addunyaa kanarraa namoonni baay'een isaanii kan isaan fajajanii jiraatan, kan isaan tabjaaja'an, addunyaan kun kan isheen wal marqitu eebba kana jalaa baateeti. 3:14 immoo naa dubbisaa itti fufaati. Waaqayyo akka isin mataa taatan godha malee eegee isin hin taasisu. Abboommi Waaqayyo gooftaa keessanii isa ani har'a isin abboomu kana yoo dhageessan gaarii gootanis yoo eegdan irra aantu malee jala naantan. Ameen. Waaqayyoolii biraa duukaa bu'uudhaaf isaaniif hojjechuudhaafis dubbii ani har'a isin abboomu kanarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin gorina. Haleluuyaa. Gara bitaatti yookaan gara mirgaatti maal hin ta'ina? Gorina. Hin gorina. Eessa keessa maal argachuudhaaf?
Eebba argachuudhaaf gara bitaatti gara mirgaatti hin gorina. Gara waaqayyoolii kan biraa hin naqina. Waaqayyoolii jechuun waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Wanti biyya lafaa kana irratti argamu waaqayyo isa jiraataan alatti kan argamu hundinuu waaqayyoolii. Waaqayyoolii jechuun wanti ni worship goonu hundinuu waaqayyoolii. Namni birrii isaa waaqessuu danda'a. Namni jireenya isaa waaqessuu danda'a. Namni bifa isaa waaqessuu danda'a. Namni akkaataa isaa aangoo isaa waaqessuu danda'a. Kun hundinuu maalidha? Waaqayyoolidha. Isin fuula keessanii maalin godhina? Gara isa kan waaqayyo irraan kaasina. Gara mirgaatti gara bitaattis maalin ta'ina? Hin jallatina. Waaqayyo garuu isin eebbisa. Maalin ta'ina? Hin gorina, hin jallatina. Sillafit, wedafit. Gara fuula dura, gara fuula keessan duraatti adeema. Yoo gara fuula keessan duraatti adeemta. Namoonni baay'een maaliif eebbifamuu dadhabu beektu? Kiristaanonni baay'een hin jalaaruku jalaa wilwilechuu beektu. Addana kaa'ee gaafa deemu waaqayyoo dhufee asii dhaba. Hin sosocho'inaa jalaa. Yoo rakkattanis baay'ee rakkatanii iddoo biraa deemuunis worshiippiidha. Waaqeffannaadha. Waaqayyoolii tolfamoo jechuun muka dhaabaniitti sagaduu duwwaa miti. Yeroo tokko tokko jireenyi keenya iyyuu waaqa tolfamaa nutti ta'uu danda'a. Waaqayyoolii tolfamoon diyaagoon isinittan hima wanti biyya lafaa kana irratti argamu hundinuu waaqa tolfamaadha. Wanti ulfina waaqayyoo hin mul'ifne kamnu waaqa tolfamaadha. Iyyaasuudhaan akkas jedha. Gara mirgaattis gara bitaattis hin gorin. Akkasittiin jedhe. Ergi jedhee booda lafa faanni miila keessanii ejjete hundumaan isiniif kenna. Nan nageenye. Lafa faanni miila keessanii maal ta'e? Ejjete hundumaa maalan godhe? Isiniifan kenna. Iyyaasuudhaan yeroo hundumaa dubbii kana sagalee kana eegi. Dubbii kanarraa Iyyaasuudhaan isa akkasina. Baay'isawee jechi kun jecha guddaadha. Jecha guddaadhaaf cimaadha. Gara bitaatti gara mirgaatti hin jallatin. Gara bitaa yookaan gara mirgaatti yoo jallattee waan hamaatu jira jechuudha beektuuni. Durii warri qonna qottanii beektamme qonna kan qottanii beektan. Ijoollee magaalaa kan hin taane jechuudha. Qonna qottanii kan beektan. Beekaasaa guddisaati. Basuma walde wamanfas qidus. Hamma kana qonna qotaa ture. Bitarraa gara mirgaatti hin gorinii jedhaan kun eebba. Inni wa'ee abaarsaa dubbatu immoo mee 15 kaasaa immoo dubbisaa amma 20tti. Amma 19tti dubbisaa. Sagalee waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan abboommii isaaf seerrata isaa warra ani har'a isin abboomu kana hundumaas gaarii gootanii yoo dhaga'uudhaa baattan abaarsi itti fufee jiru kun hundinuu isinitti hin dhufa isin hin qaqqabas. Mandara keessatti hin abaaramtu. Maasii keessattis hin abaaramtu. Guuboon keessaniif qoda bukoon keessan abaaramoo hin ta'u. Dhalli keessan hin abaaramu. Midhaan maasii keessan jabboonni keessaniif xobbaallaan keessan hin abaaramu. Yeroo ol galtan hin abaaramtu. Yeroo gadi baatanis hin abaaramtu. Isin waaqayyoon irraanfachuu keessaniin hamaa waan hojjettaniif inni hamma isin daftanii baddanitti abaarsa raafama ifatas wanta harki keessan hojjetu hundumaa irratti in erga. Ameen jedhamu kun. Ameen jedha sagalee waaqayyooti. Ol kaasaa harka keessan. Maqaa Yesuusii wanti amma dubbifame abaarsi kun isin irra hin gahin. Ameen. Iyyaa ameen jedha. Mee anarra hin gahin jedha. Anarra hin gahin. Anana hin argatu jedha. Ana hin argatu. Amma gana duukaa jedha. Ani jedha. Akka sagalee waaqayyooti. Akka sagalee waaqayyooti. Akka yaada waaqayyooti. Akka yaada waaqayyooti. Waanan jiraadhuuf. Waanan jiraadhuuf. Eebba malee. Eebba malee. Abaarsi. Abaarsi. Nan argatu. Nan argatu. Iyyaa ameen jedhaa kaa. Ameen.
Inni suni yoo gaarii gootanii eegdan inni kun immoo yoo hin eegdan ta'e. Jarri kuni seera uumamaa gararraadha. Seera uumamaa gararraadha. Seera uumamaan ala. Mannim so namni kamni to'achuuf dhaabuu hin danda'u. Yoo waaqayyo isa jiraataatti amanatan qobaarraa kan hafe. Seera uumamaa saayintistiin kamni kana bira qoratee bira hin ga'u. Abaarsa jechuun hiyyummaa duwwaa miti. Abaarsa jechuun waaqayyo irraa galagaluun abaarsa. Addaamiif Heewaan kan isaan gannata Eden keessaa ba'an waaqayyoon gananii waaqayyo irratti waan ka'aniif abaaramani. Abaarsi dhala namaatti kan dhufe karaa jara kana lamaaniiti. Dubartittiidhaan ati ciniinsuudhaan utuu Heewaan hin balleessine ta'e koo ciniinsuun hin jiru beektu miti. Ciniinsuun hin jiru bara. Abaarsa kana kan ofirraa cabsu har'a sidiidha. Gaafa akkasiniin jedhu immoo ciniinsuun hin hafaa miti salphachuullee danda'a malee. Warri dhiiraa immoo Addaamiin waaqayyo dafqitee dafqa fuula kee maal taata? Hin nyaatta jechuun waan biraa mini isuma kana nyaatta jechuudha bara. Isuma kana baay'isawee dafqanii nyaachuu jechuun isuma kana nyaachuu jechuudhaan deebisanii. Dafqa jechuun baay'isawee isuma kana nyaatta jechuudha. Isuma dafqite kana nyaatta jechuudha. Inni kun abaarsa. Utuu Addaam akkasin goone ta'e. Utuu Addaam sagalee waaqayyoof abboommi waaqayyoo eegeera ta'e kun nurra hin ga'u ture. Addunyaa afuuraa keessatti wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis eebbaaf abaarsa. Addunyaa afuuraa wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamneedha. Rakkinni salphaan nuyi har'a baannu kun ulfina isa borii isa guddaa sana akka baannuuf nu qopheessa. Abaarsiif eebbi maatiirraa gara ijoollee, ijoolleerraa gara hawaasaa, hawaasarraa gara sanyii yookaan zarii yookaan qomoosas hin jettan, qomoorraa gara biyyaa, biyyarraa gara mootummaatti illee darbuu danda'a. Kullachuun iyyuu. Wayii eebbaa yeroo dubbatu yoo abboommi koo eegdan. Abaarsi immoo yoo abboommi koo hin eegdan ta'e. Waan jal'aa godhani. Jal'ina gochuu jechuun abboommi waaqayyo eeguu dhiisuu jechuudha. Abboommi waaqayyo dhiisuu jechuun immoo abaaramuu jechuudha. Warri yaadaaf abboommi waaqayyo eegan in eebbifamu. Warri eeguu didan immoo hin abaaramu. Baay'isawee isinittan hima. Wadaajocha isinittan hima. Eebba kanaan ala namni jiraatu. Amma addunyaa kanarraa namoonni baay'een isaanii kan isaan fajajanii jiraatan, kan isaan tabjaaja'an addunyaan kun kan isheen wal marqitu eebba kana jalaa baateeti. Waaqayyoolii jechuun waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Wanti biyya lafaa kana irratti argamu waaqayyo isa jiraataan alatti kan argamu hundinuu waaqayyooliidha. Isa kana gaa Yesuus cabsuudhaaf dhufe. Ameen jettu isin. Abaarsisuun sirraa cabeera karaa Yesuus waliin jedhaa. Jedhaa itti maa. Eebbi waan mi'aadhaaf, waan gammachiisaadhaaf, waan gaariitu keessatti argama. Eebba keessatti. Abaarsa keessatti waan hadhaa'aa, waan jibbisiisaaf summii keessatti argama. Kana eenyuyyuu beeka. Eebbi mi'aa of keessaa qaba, gaariidha, gammachuudha, burqaansaa burqaa nagaati. Abaarsi garuu gadda, boo'icha, dhiphina, yaaddoodha, qorumsa, dadhabbiidha. Hadhaadha jireenya abaarsa keessa jiru. Harka keessan ol kaasaa. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin abaarsi daddarbee dhufee nu dhaale amma sa'aatii kanaa jalqabee hacabu nurraa. Isinittan hima waaqayyoon waaqeffachuu dadhabuun illee abaarsa. Waaqayyoon waaqeffachuu dadhabuun keenya abaarsa. Baay'een keenya worship gochuu hin dandeenye. Baay'een keenya waaqayyoon barbaadachuu hin dandeenye. Abaarsa kunillee.
Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma laphee keessan geddereera. Mee iyyaa lapheen koo gedderameera jedhaa. Haleluuyaa. Jechuun waa'ee abaarsaaf eebbaa dubbatanii kitaaba qulqulluu keenya keessatti lachuun isaanii walitti qabame yeroo 640 barreeffameera. Waa'een eebbaaf abaarsaa, eebbaa, abaarsaa, eebbaa, abaarsaa, eebbaa, abaarsaa kan jedhu jechuudha. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti iddoo guddaaf iddoo olaanaa qabatee jira eebbiif abaarsi. Iddoo guddaa qabatee jira. Isinitti meera. Abaarsiif eebbi dhalootaa dhalootatti darba. Isiniin jedheera. Dhalootaa dhalootatti darbuu duwwaa miti. Dhalootaa dhalootatti daddarbuu duwwaa miti. Isinitti meera. Maatiirraa gara ijoolleetti darba. Ijoolleerraa gara hawaasaa. Hawaasarraa gara sanyii. Sanyiirraa gara mootoleetti illee darbuu danda'a. Isinitti anima waraanni karsii, waraanni abaarsaa. Isinitti immoo waraanni abaarsaa, wal jibbuun abaarsaa, walirratti ka'uun abaarsaa, walii galuu dadhabuun abaarsaa. Nagaamamani? Waraanni abaarsaa, waraanni abaarsaa, beelli abaarsaa, walirratti ka'uun abaarsaa, nagaa dhabuun abaarsaa. Akka keessan ol qabaa. Abbaasin kadhadhu. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin saba keenya irraa abaarsii haa cabu. Maatii keenya irraa abaarsii haa cabu. Iyyaa maaloo sagalee keessan ol kaasaa cabeera jedhaa. Jedhaa dubbadhaa cabeera jedhaa. Gabrummaan abaarsaa. Gabrummaan abaarsaa. Namaaf hojjechuun abaarsaa. Bara dheeraa bitamanii nama jala jiraachuun abaarsaa. Ol kaasaa harka keessan. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin cabseera. Of danda'uu dhabuun abaarsa. Harka namaa kajeeluun abaarsa. Mana namaa keessa jiraachuun abaarsa. Jireenya of ta'uu dadhabuun waa'ee namaa haasa'uun abaarsa. Ol qabaa harka keessan. Humna dhiiga Yesuusiin ganama kana ani cabseera. Iyyaa cabeera jedhaaka. Abaarsa. Margamno. Abaarsa. Kana jalaa ba'uuf dhidhiitachaa jirtu. Agartaniitti yoo ta'e baay'een keenya eebba jala jirra nutti fakkaata malee abaarsa jala jirra. Humna dhiiga Yesuusiin har'a ofirraa cabseeraan. Eenyu namni ofirraa cabsuu barbaada? Haxaayi ka ofirraa. Maamaasii kaafraasii pirooshiyaa. Haleluuyaa. Maamaasii kaavaavaasii pireeshiyaa. Diigneerraa cabseera. Ofirraa cabseera jedha. Ofirraa diigeera jedha. Saba koorraa diigeera jedha. Wallaggarraa, Booranarraa, Gujiirraa, Shawarraa, Booranarraa cabseera jedhaani. Jedha cabsaa ofirraa diiga. Dubbadha speak. Dubbadha. Haxaayi ofirraa. Haxaayi jireenya keerraa. Haxaayi. Haxaayi abaarsa. Galata fidaa Waaqayyoodhaaf. Waaqayyo natti beera. Saba koorraa kana booddee abaarsa nan kaasanaan jedha. Addunyaa afuuraa keessatti wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis eebbaaf abaarsa. Addunyaa afuuraa wantoonni murteessan lamatu jira. Isaanis wantoota ijaan argamaniif ijaan hin argamneedha. Rakkinni salphaan nuyi har'a baannu kun ulfina isa borii isa guddaa sana akka baannuuf nu qopheessa. Abaarsiif eebbi maatiirraa gara ijoollee, ijoolleerraa gara hawaasaa, hawaasarraa gara sanyii yookaan zarii yookaan qomoo sasin jettan, qomoorraa gara biyyaa, biyyarraa gara mootummaatti illee darbuu danda'a. Kullachuun iyyuu. Waa'ee eebbaa yeroo dubbatu yoo abboommii koo eegdan. Abaarsi immoo yoo abboommii koo hin eegdan ta'e. Waan jal'aa godhani. Jal'ina gochuu jechuun abboommii Waaqayyo eeguu dhiisuu jechuudha. Abboommii Waaqayyo dhiisuu jechuun immoo abaaramuu jechuudha. Warri yaadaaf abboommii Waaqayyo eegan in eebbifamu. Warri eeguu didan immoo hin abaaramu. Baay'ee isinittan hima. Wadaajocha isinittan hima. Eebba kanaan ala namni jiraatu. Amma addunyaa kanarraa namoonni baay'een isaanii kan isaan fajajanii jiraatan, kan isaan tabjaaja'an, addunyaan kun kan isheen wal marqitu eebba kana jalaa baateeti.
waaqayyoolii jechuun waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Wanti biyya lafaa kana irratti argamu waaqayyo isa jiraataan alatti kan argamu hundinuu waaqayyoolii.